Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti ajjeechaa suukkanneessaan dargaggoota ol deemoo 5 irratti raawwatame. Guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 12 bara 2013 dargaggoota magaalaa Naqamtee 5 irratti ajjeechaa suukkanneessaan kan geggeeffame yoo ta'u, ajjeechaa sanaan wal qabate namoonni quuqama Oromummaa qaban gadda isaanii kan ibsachaa turanii fi ammas itti fufanii kan ibsachaa jiran ta'uunsaa beekamaadha. Ajjeechaa kana wal qabate haala kamiin akka ajjeesan fi eessatti akka ajjeesan isiniif qabannee dhufne irraa amma xumuraatti share, like, subscribe gochaa nu faana ta'aa isiniin jenna. Guyyaa kaleessaa tilmaama naannoo sa'aatii 5f walakkaa paatrooliin 4 wal duraa duubaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessaa bahan. Akkuma bahaniin kallattii ganda duwwaa 5ttis qajeelan. Kallattii kanaan buufata waraanaa gurguddaatu jira. Masaraa Kumsaa Morodaa fi bakka bashannanaa Sinimaa Angar keessa waraanatu qubatee jira. Hoteelli Sinimaa Angarii fi masaraan Kumsaa Morodaa erga buufata waraana raayyaa ittisa biyyaa ta'ee waggaa 2 darbeeti jira. Poolisiin 4 waraana fe'ee bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessaa ba'es bakka buufata isaanii sana deema jedhamee eegamee ture. Garuu waraanni kun ganda duwwaa 5 akkuma ga'een sochiin uummataa uggurame. Hawaasni bakka jiru akka hin sochoone erga taasisee booda mooraa tokkotti ol seenanii. Xiqqoo ture sagaleen dhukaasaas dhagahame. Sa'aatii dheeraaf uummanni wanta uumame akka wal hin beeksifne taasifame. Mooraa sana keessa dargaggoota amma ajjeefaman kanatu keessa jira ture. Bakka kana sochiin homaatu hin turre. Sa'aatii laqanaa waan ta'eef uummanni gara mana isaatti galaa jira ture. Dargaggoota kana keessaa inni tokko ajjeefamuu hiriyoota isaa yeroo argu lubbuu isaa oolfachuuf baqate. Waraanni duraanuu sochii uummataa ugguree ture dargaggoo lubbuu isaa oolfachuuf gadi baqate rasaasaan rukutanii. Rasaasaan rukutanii hin dhiisne warra mana keessatti rasaasni roobee saanjaan wawwaraananii. Kan baqatee gara huruufaatti bahuu yaalee uummatarraa dhorkanii reeffaasaa akka saree nyaattu godhanii. Rasaasni guyyaa eegalee amma galgalaattis itti fufee dhuka'aa ture. Uummanni hedduun mana gadhiisee hurufa jira ture. Dargaggoo 4 bakka tokkotti mana keessatti karra 5 yoo ta'u, isa 5ffaa bakkeetti rasaasa itti roobsuudhaan ajjeesanii. Kun kan ta'e dirree waraanaatti miti, magaalaa keessa guyyaa saafaadhaani. Gocha gara jabina akkasii eenyutu qindeessee qaamni ajjeechaa kanaaf ajaja kenne eenyu? Paatrooliin 4 bulchiinsa magaalichaa keessatti maal mari'atee ba'e? Eenyutu qajeelfama kenneef? Hin hidhinaa rashanaa erga rashantanii qalaa eenyutu jedhe? Gaaffileen kun deebii barbaadu hawaasni keenya caasaa mootummaa keessa jirtan keessumaa kanneen magaalaa Naqamtee hammeenya kana saaxiluun gaafatama seenaa jalaa of baasaa kan jedhu dhaamsa keenya. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo jiraattota magaalaa Naqamteerraa arganne kanuma. Odeeffannoo dabalataa yeroo argannutti isin biraan keenya amma oduu biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.